irra gaafanni yaa'ee akkasii jalqabuun balleesse jechaadha. Kan isaa immoo tursiisee lammaffaa intarvii goone haa turume kan Hamzaallee jennee egasii intarvii goone. Oduu hariifachiisaa fi itti cabsaadhaan dargaggeessi amantii Islaamaa xiqqeessuu fi amantii Islaamaa irratti holola oofaa ture Hamzaan Ibrahim magaalaa Finfinnee naannoo bulchiinsa Shaggar mana jireenyaa isaa fi hiriyaa isaatti kan qabamee to'atame yoo ta'u naannoo bulchiinsa magaalaa Furiitti to'atamuu isaa miidiyaan garaagaraa walirraa fuudhanii gabataa jiran erga ibsa Ustaaz Jamaal Aliyyiitii fi Majlisni Oromiyaa Gaaliin Abbaaboor itti dabaluunis bakka bu'aan ulamoota Harargee Sheek Musaan Suwaalaa ergi ibsa baasanii booda dargaggeessi kun to'atamuun isaa ifa ta'ee jira jechuudha. Hamzaan Ibrahim qammasuu qaba. Ulul albaab ofiin jedhee of yaamuudhaanii ulul albaatii jedhan sheekotiin ammoo nuti waan hunda keessaayyuu hin beeknu nuti amantiis warra amantiis miti. Waa'ee amantii irratti xiyyeeffannaa hin kenninu jechuu barbaadetani amantiin keenya musliimaa amantii keenya ni hordofna kan obboleeyyan keenyaatis kiristiyaanas waaqeffataas beentees kan fedhe yoo ta'e hin kabajnaa wajjin jiraannaa obbolummaa hariiroo hawaasummaa waliin qabna waan ta'eef amantiin borcuun kun gaarii miti. Gama kanaan miidiyaan Soof Umar illee rakkoo keessa akka galaa jiru dubbatamaa jira. Gaazexeessituun yookaan hundeessituun miidiyaa Soof Umar aadde Masarat Dhaabaa haala kana akka jettee dubbateetti nuti waa'ee amantiitis waa'ee gosummaa waa'ee maalummaatis hin dubbannu garuu dhimma kana irratti ammoo dogongora jechuun kan hin barbaachisu. Dhimma kana irratti inni amantii kamuu hin kabaju amantii kiyyallee ana bira taa'ee Yesuus nama jedhee qeeqaa ture anuu wamaa ittiin furanne akkuma intarvii koonee qoosaadhumaa fi taphaa ammaasis bakka faniidhumaa riyaaktiidhumaa fi piroodeksii waan ta'eef walumaan haasoyne malee gadi fageenyaan ani hawaasa kana keessatti dhaladhee guddadhee hawaasni musliima obboleeyyan kiyyaa waggoota hedduu wajjiniin jiraadhaa ture amantii isaanii qeequu fi xiqqeessuu irrattis hin xiyyeeffanne jechuun mormitee jirti. Amma garuu ilaa hammaatti viidiyoo sana hin kaafne viidiyoo sana akka kaasuu qabdu namoonni garaagaraa gara gama sooshaal miidiyaa isaanii irratti maxxansaa jiran garuu isiin ilaa hammaatti viidiyoo intarvii sana hin kaafne isin jechuu barbaada. Gama biraatiin akkamitti hidhame eenyutti hidhame maaliif hidhame eessatti hidhame akkamitti baha murtiin isaa maalii kan jedhu ammoo boodara waliin ilaallu ta'a mee viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebinaa let's go. Ulul albaab jechuun akka quraana keessatti dubbatamee jirutti warra aqlii qulqulluu qabu warra aayata rabbii keessa dallallaa warra quraana hadiisaan gorfamu warra haqatti hojjetu kan ilmi rabbi sodaa itti hojjechuu waliin qabu akkan ulul albaab jechuun isaa hiikkaan isaa kanarratti Ustaaz Jamaal Aliyyi haala inni itti dubbate haala inni soba wanta barreeffamee hin jirre amantii Islaamaa fakkeessee dubbate irratti xiyyeeffannaa gaariidhaan bifa gaariidhaan haala gaariidhaan wantoota tokko dubbatanii jiran. Gama isaa keessaa dogongora inni uume sana akka uummata Islaamaa irratti mutashaabi'a yookaan dogongorri hin uumamneef wantoota tokko dubbatan wantoota isaan dubbatan keessaa ulul albaab jechuun inni akka hiiketti maqaa ulul albaab jedhu moggaafatee deema. Ulul albaab jechuun maali jettee yeroo gaazexeessituun gaafatutti ulul albaab jechuun nama rabbiin haasa'uu jedhe. Namni rabbiin haasa'uu ergamaa rabbii qofa sallallahu alaihi wasallam. Ergamaan rabbiin iyyuu jeddugala Jibriiliin godhatanii ittiin haasa'aa turan. Asirratti inni kun akka barbaachisaa isaatti amantii Islaamaa keessatti ergamaan akiraa yookaan ergamaan xumuraa the last of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaan xumuraa Nabi Muhammad inni garuu akka yaada isaatti akka nama ergamaa ofiin jechuu barbaade na fakkaata. As keessatti dogongorri jiru dogongora warra amantii biraa keessatti ergamaan garaagaraa jiraachuu danda'a garuu amantii Islaamaa keessatti namni rabbii waliin dubbatu ergamaan tokko qofa namni an ergamaadha jedhee ni kafra jechuudha murtaddiidha jechuu barbaadeetani. Gama biraatiin ulul albaab jechuun akka seera lugaa arabaatti akka tafsiira quraanaatti nama rabbiif butamuu fi nama gorfamuu fi nama aqlii qajeeltuu qabudha jedhan ustaazni. Akka kanas immoo garuu inni nama ulul albaab osoo hin jenne sheekotiin takka akka qoosaadhaaf jedhanitti inni ulul maali ulul albaati jedhaniin. Kana jechuu barbaada kabajamtoota jaallatamtoota dogongoroota isaan dubbatan keessa dogongora Hamzaan dubbate keessa sadii yookaan afur mata duree afurratti dubbachuudhaan Ustaaz Jamaal Aliyyi sirreeffama kennanii jiran. Gama biraatiin waa Itiyoophiyaatiin wal qabatee Itiyoophiyaan jibbamtuudha akkasiin Itiyoophiyaan addunyaa irratti jibbamtu kan godhe warra kana jedhee dubbate amantii Islaamaa keessatti
wantoota garaagaraa dubbatee jira. Wantoota amanticha hin fakkaanne amantii Islaamaa biratti akka warroota amantii Islaamaa barsiisan biratti akka Itoophiyaan jibbamtu fakkeessee dubbate. Kun soba addunyaan akka kanatti nuun beeku. Ustaad Jamaal Aliyyii deebisaa godhanii jiran sidasko. warra seenaa dabarterraa gorsa fudhatu laqad kaana fi qasasihim cibratun lulul albaab seenaalee warra duraan dabree keessatti gorsaa jira ulul albaabiif ulul albaab kana ati ulul albaab kami waraabeysi jedhan maqmaaqsan isiniif dayidduun silaa Deebisaan bifa gaariidhaan deeffamee jira. Nama akkasii kana waliin silaa ittiin dubbachuun gaarii miti. Quraana sitti fiduunis gaarii miti. Silaa inni nama diinii itis miti. Ammoo nuti wanti nuti barsiisaa jiru kun diin jechuudhumaaf Quraanaa fi hadiisa fidaa jirra malee nama akkasii kana nama wallaala akkasii kana aqlumaa fi mammaaksaa jechootuma keenya afaan Oromootiin gaa ture hin deebifnaa fi ture jechuudhaan Jamaal Aliyyii gaa bifa gaariidhaan dubbatee jira. Gama biraatiin barsiisaan Jamaal Aliyyii wantoota xiyyeeffannoo qabanuu fi haala tarbiyaa islaaminaa haala guddisa ilmaanii irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun dirqama jechuudhaan yeroo sooshaal miidiyaan addunyaa balleessaa jiru kana keessatti islaamni ilmoo isaa akkamii akka guddifatu islaamni akkamitti akka jiraatu namoonni amantaa barsiisan akkamitti akka barsiisuu qaban jechuun haala seera shari'aatiin waliin faallessine haala madhabaan waliin faallessine quraanaa fi hadiisa qabatanii akka deeman dubbatan. Gama biraatiin namni maqaan isaa ulul albaab jedhee of yaamu kun yookaan Hamzaan Ibrahim yookaan ulul albaatiin kun ani hadiisan fudhadhu jechuudhaan beekama. Yeroo mara jechoota isaa keessatti wantoonni na arsan keessaa inni guddaan hadiisni baduu qaba lafarraa jechuudhaan dubbate. Namni hadiisatti namanne quraanatti namanu namni quraanatti namanne rabbitti namanu namni rabbitti namanne rasuulatti namanu namni rasuulatti namanaa fi rabbitti namanaan tokko miti. Nabi Muhammaditti yoo namanne rabbitti amanteettan jedhamu. Karaan rasuula malee rabbitti sin geessu. Kanaafuu jennaan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itti amanuun hadiisatti amanuudha. Kana jala muree sararuu beeka. Inni akka jedhe dubbatetti namni hadiisa barreessee hayyoota Arabaati. Arabni ammoo waan beetu minaamin jechuudhaan dubbate. Asirratti wanni isin hin jedhu gaafa duraa biyya Saawudii kana ture reetti eegaa ture. Sanaan booda qabamee gale. Aaruu biyya Saawudii keessaa qabamee galeef akkas qiyaamaa buusee rabshaa godhee daaraa nama godha jechuudha. Sirriitti hubadha quraanni akkana jaa bifa amma lakkooyne kana ni qaba namichi ulul albaabi mate sun. Tatanarra hamtuudha ammoo ani ulul albaab qofaa miti rabbii wajji ulul albaab jechuun hiikkaan isaa maal. Gama biraatiin wantoonni na ajaa'ibsiisa keessaa sagalee hamsaa dhaggeeffadhe intarvii guutuu dhaggeeffadheera. Ani ulul albaab immoo ana qofa miti kan biraas ni jiranii jedhe. Eenyu faadha jennaan Dr. Zakir Naik faadha jedhe. Dhugaadha Dr. Zakir ulul albaabi. Ati garuu ulul albaabi miti. Dr. Zakir Naik hadiisan furataa hadiisatti ni amanaa ulamaa hin kabajaa. Shari'aa Islaamaa sirriitti beekaa wantoota Quraanaa fi hadiisa wal faallessan hin hojjetu. Garuu ati ulul albaab miti. Ulul albaab jechuun akkuma sheeknii hiikan nama qaalii rabbii godhuu fi rabbiif butamu kan gorfamuu fi aqlii jabaa qabu jedhan. Ati aqlii sin qabdu, aqliin kan kee jallaadha, faamiin kee jallaadha, barumsa hin qabdu. Namoonni garii akkamitti jedhanii qeeqan beektaa? Matni Quraanaatu hin beeku akkamitti fassaraa jedhan. Matni Quraanaa hin beeku namni kun ijoolleen xixiqqoon ol daddarbinaan waan ofii ol daddarbamte seetii jedhanii mammaaksaanii ulamaan gurguddaan gaa ija buuteetta gurbaa abaaramteetta baddeetta rabbi gaa maal jennaree rabbummaa miti siyaa sirreessu yoo sirrooyte sirraayi yoo sirrooyin immoo gaa karaan kee abaarsa ta'uunsaa waan hin shakkine jechuu barbaada.